Gaafii obboleessi kiyya kaase gaafii yeroo ammaa Oromoon alaaf biyyatti illee gaafachaa jiru. Akka gaariitti gaafachaa jiru. Kunis jarri OPDO kun jarri mootummaa naannoo Oromiyaa yeroo ammaa bulchaa jiru kun bifa amma dura dhagamee hin beekneen bifa amma dura paartiin fi mootummaa sun hin beekamneen afaan sabboonummaa Oromoodhaan dubbatanii waan Oromoon fedhu dubbatanii bakka Oromoon dhukkubsatu irraa hoqutti jiranii dhugaa Oromoo dubbatu jiranii ammoo amanuu dandeenya maaliif akkuma obboleessi kiyya jeetti namni guyyaa bofa argee galgala ta'ee badheessa namni OPDO kalee isaa beeku tarraa kana amanuu dhabuunis waan nama shakkisiisuun waan nama ajaa'ibsiisu miti warruma kalee dhiphaa nuun jechaa jirutu har'a gama Oromoo goree dhiphaa jedhamaa jira jechuudha. Ni amannaa fi namannuu sanitti odoo seenne jarri kun har'uma hirribaa ka'anii Oromummaan itti mul'anne. Qabsoo Oromootu isaan dhalche. Dhiigammata Oromootiitu isaan keessaan darbuu jira. Oromootu qabsaa'ee mootummaa sarraasee takkaa wayyaanee wajjin isin fubbifna. Takkaan markaba lamaa jira. Markaba warri bishaanii dhuftanii beeytanii. Markaba lamaa jira. Markaba wayyaaneetii jira. Markaba qabsoo Oromootii jira. Markaba wayyaaneedhaa tan Oromoon raasee jennaani filannoon jirti jechuudha. Takka akkuma dur wayyaanee jedhanii wayyaanee shaadaa qabatanii wayyaanee wajjin markaba isa wajjin jigu yookaan immoo markaba Oromoodhaa kadaran jabaachaa humna isaa horachaa deemutti utaaluudha. Isin bishaanii dhuftanii yoo filannoon kun isin kenname kan fudhattan markaba wayyaa qabutti deessanii bika fuudhii jiru dhiiftanii. Kanaaf waan isaanillee galateeffattan hin jiru. Qabsoo Oromoodhaatiitu bikka gahe. Qabsoo Oromoodhaatiitu jabaate. Markaba Oromootiif jabaatee markaba wayyaaneetiif darratee kanaaf ilmi aqlii qabu Oromootti as dhufu jira jechuudha. Gowwaan ammallee asuma jira. Ilmi aqlii qabu gara Oromootti as dhufaa jira. Duraanis namni waan OPDOta hedduu keessan fira qabdan keessaa dhufne. Tokko tokko Oromummaan waan hin galleef doofaa waan ta'eef kan itti galee jira. Tokko tokko biddeenumaaf hojumaaf kan itti galee jira. Tokko tokko ka aqliin qabaatee hireen biraan jirtu keessattuu mooraan qabsoo Oromoo laaffachuun itti laamsha'uun hireen biraan jirtu markaba madiinaa kana wayya jee warra bahee jira jechuudha. Kanaaf yeroo tarsiimoo baamu kana qalbii tuurachuudhaan kanatti hojjetame. Sababa anaan gamana dhufan. Deengata isaanii dubbadee jiru. Waan sadiitu jijjiirame Oromiyaa keessatti. Tarsiimoon keenya sadan jijjiirama sadan irratti hundoo'ineeti kana dhufne. Tokko bara 1991 irraa kaafnee waan Oromiyaa jedhamu ijaarame. Sababa qabsoo bilisummaa Oromootiin. Kanaaf Oromoon birookiraasii bulchiinsa keessatti seenuu laatu uumame. Lammaffaa ilmaan Oromoo afaan ifiitiin barachuun wal barsiisuun sabboonummaan Oromoo sadarkaa guddaatti akka ba'u. Sadaffaa Oromoon magaalaa galuu eegale. Kun sadeen waggaa walitti fiddu humni Oromoo birookiraasii guddaa dhufee jechuudha. Yoo yaadattan waggaa sadii afran dura qubana qaban turan inni OPDOdha. OPDOtu iskoolaarshiippii asii ergee maaliin jechuu ture yoo yaadattan qabsoon Oromoo OPDO moggatti dhiibbee bakka takkallee gahuu hin dandeessu. Maaliif ilmi Oromoo baratee waa hojjetu Itoophiyaa keessatti harki 80-90 jaalatee jibbee miseensa paartii saniiti. Humna kana diinoomsinee kophatti deemuu hin dandeenyu ture. Kanaaf humna kanarraa hamma danda'ine fottoofataa deemuu qabna ture jechuudha. Akkamitti markaba takka bidiruu wayyaanee raasaa teenyammoo ati kalee markaba sana irra turte gaddeebii bishaanitti namaan hin jennu. Kanuma markaba sana irraa taa'ee marfii nu dhukaasaa ture. Gaafa markabni sun jigu eegalu hoggaa inni harka nuyi hiixate harka qabnee asii jirra jechuudha. Kanaaf amma sadarkaa namoonni jajjaboo ta'an sadarkaa hoggansaa irratti gahantu jira. Qalbii qaban. Wanni isaan godhan kun ifiifis jaarma ifiitiifis uummataafis kan ta'aa jiru. Maaliif? Dantaa nama tokkoo kan dhaaba isaaniitii fi kan uummataatiif walirra dhufu jira. Maaliif? Ibidda lama jidduu jirti amma biliyoon. Gubbaadhaa qoree wayyaaneeti jira qoree wayyaanee. Jalaa Oromootu ibidda itti olshitu jira. Kanaaf akka dhuunfattis if baraarsuudhaaf aangoo fi baraarsuu haa taatu du'aa fi rakkoo biraa jalaa ba'uudhaaf haa taatu maqaa fi seenaa dalagaruudhaaf haa taatu hireen isaan qaban gara Oromoo dhufu qofa akka taate itti agarsiise qabsoon bilisummaa Oromoo. Saba kanaan gara qabsootti dhufan. Dhugatti yeroo jijjiiramni kun dhufetti namoonni jallee jajjabdu ijoolleen asuma baaltuun keessattuu intelligensii keessa bakka adda addaa waraana keessa waan turaniif
sharri wayyaane zulmi wayyaane ummat keenya irratti dalaguu irra beekan jabinaaf laafis illee waan beekaniif jarri kun as bahuuni qabsoo Oromootiif ni tumsa ni amanna hin amannu sarrabbi dhiirra osoo amraatiin garuu Oromoo yoo ganan hoo Oromoo yoo shawwadan hoo kaja'u Oromooni zamana kanatti isaan dhiisaati durriyyee shaashamanneetiif dirree dhawaatuun shawwaddu Oromoo amma qabsoon Oromoo bakka namni shawwatu bira dabartee jirti nama Oromoo amma jiru kana itti kijibdee bahuu hin dandeessu sossobdee bahuu hin dandeessu dhugaa isaa ittiin ta'e karaa inni deemu ati barbaade qofa yoo siin ta'e yoo deemte harka bahuu dandeessa harranii shawwata jettee waa afaan mi'eeffatte borra koo keessattuu immoo politikaan kuni kaa politika bulchiinsaa governance jennuun ni jira resistance kan qabsoo kan jennuun ni jira isaan amma politika bulchiinsaa keessa jiran karaa isinii baafne jedhanii yoo waadaa galan borumtaa karaa gaafatu manni ni poolisii sirraa dhooyine abdiileedhaan araaramne hin jenne abdiileen dhufee weerarre yaa kijibdi sheetteen abbaa warri abbaa gadaa wal ga'anii kanaaf kijibanii bahuudhaaf yoo kijiban karaan jiru kalammataa yoo nu galanoo bidiruu cabxuu sanitti yoo deebi'an dantaa isaaniiti bidiruu nuti wanni qabu godhuu qabnu maali bidiruun teenya jalbaan teenya jabaachuu qabdi miseensa bidiruu miliyoona 5 irra lamma magarsaatiif yaa biifaadha farra ka barbaachisu qeerroo 5,000 humni isaanii opiniyoon irraa dhufu humni isaanii wayyaan irraa dhufu humni isaanii qabsoo bilisummaa Oromoo irraa dhufu qabsoon bilisummaa Oromoo jabaattee deemnan warra isaan daranii dhalchiti qabsoon Oromoo laaffattee deemnan warra Muktaar Kadiirra hamaadhaati as uumti so hojiin keenya kan ta'uu qabu maali nu kijibanii kana shakkaatuma shakkaa hojiin teenya garuu sochiin isaan kana dhalche sochiin jijjiirama garaa kana isaan keessatti arraballeen taatu fide gara onnetti gara dhukaatti akka bu'uuf qabsoo teenya jabeessu ummata keenya jaaru ibidda san jara itti shiduudha wayyaanee laaffisuudha laamsheessuudha amma booda hiree sadi qofaa jira beekaniif only 3 choices tokko hiree gabaa xiqqaadhaa kunis wayyaaneen qalbii akkuma ammoo biyyooti koo qalbii argatteetti bi'aadeen qalbii argateetti wayyaaneenis qalbii argattee jijjiirama mirga ummataa kabajaa biitii gara dimokiraasiitti akka ceetu yoo godhan riifoorm kan jennuun jijjiirama osoo sirni sun jiru jijjiirama dhufu hamma tokko Oromiyaa keessatti arguu jirra hamma tokko naannoo Amaaraa keessatti arguu jirra jijjiiramni tokko kana kan dhufuu danda'u hiree isaa garuu xiqqaa kalammaffaa revolution warraaqsa sirni sun guututti jigee sirni haaraa dhugaaf haqa uummata Oromoo eegu ijaaramu kan sadaffaa sirnaa fi biitii illee addaan jigu disintegration hiree sadii jira jechuun amma booda duuba deebi'uun hin jiru amma booda dictatorship deebi'uun hin jirtu amma booda hin jirtu akka duutti amma sadan kana keessa nuti sadan kana keessa kadhumaa hin barbaadu maaliif biitii sun jiinaan nurra jiiti ajaa'iba ummanni akka keenya biyya sanatti dolomame ummanni akka keenyatti miidhame hin jiru dirqama biyya nu miite sanii mootummaa nu miite naannoo sanii nu miite sanii tiisuudhaan nurra jigu jira jechuudha maaliif isaanii jecha osoo hin ta'in jiigumsi biyyaa nullee miidhuu waan danda'u nullee waan nu jiisuu danda'uuf ofirraa ittisuu qabna jechuudha kan filannoon dura riifoorm kan jennuun sanii osoo danda'ame gaarii osoo wayyaaneen amma waan tarkaanfilee akka ofiitii fudhatu kana fudhattee saffisaan gara dimokiraasii ka deemtu taate silaa gaarii garuu jarri mataas hin qaban egaa qaallichi paaswoordii jalaa fudhatee ture waliis hin dhagayan namaas hin dhagayan wadalaka abbaa isaayya kanat deemaan kan wanta akka hin galleef dhiifa manaa godha sheekotaa fi keessotaatu abbaa isaayya arrabsuun halaali naan jedhan kanaaf hogganan qaban beeyda nama hoggana qabu waliin loluunu namaa tolti nama hogganan qabu ka waliin dhageenye tokko asiin tokko baqqalaa hiika tokko ni kamin jee murteessa tokko abalu maal godha warra watak
والدبني والجيد كتر ويا أقول يا من التربان تقول تبته الدنجلي دبني أملا ديبين ويا كل تاوجر والدعوة دبن أملا ربي غورا ساري ولا تياجوف والدعوة تنمو خزان دوري توكو كابس أورومو لما با دعائي كدنا أورومو رابي كنا أيون نبول شكوني كلامنا إذا جواب شو لكم درمالي أما سولا جبت أما سولا نياتو هوكايسي والنياتة والجبت نورو دور غاروما والنياتة ini sani uti faja akai jarum jam sini semua mereka nuran dia muka menaya tu karena reforming sun gonnya mau video yala jur tu kuni tapi ada wajib yala jiran kuni absornya ni tu bersama le himidu yo akai sana wanit tinggal magahani sirna kana jijirani kakana ma egutate Oromo mbare abalu ma angorra bare abalu abu em Oromo wal masadi barbat nan diitin nan nyatin nagana nan dor kirita yo dan taris gari yo mo yali amma kana godani kan dadda ban tare nu gari mari reita kawi iti kan biya kan banamu nuti ko pitu gutta ta demna yetu makina dan wonu makina bar Hogansaa ci kan shibilu ko jala kaya ko du ndewi o biyo ga hira ci tenuti shibilu ko jala kaya ka sin dewi o so di mo sin no sir chatting ga yetu a reform drill is revolution kana opinion be wonti wayane be wonti waray jijiram ni reform ida jijiram ni amma san ko daji ko suda suda bana dem na jam ko ni makina ham tu tak dabun nan dei mali train modu masani chite jira itu sabbi kan dem ko kamta yo sabbi san dem del kata ka wawda amma ba kenya di mirgota amma tikko da oromiya ke sabbana kana ni tu na jan ummani duruwan wal jare juruf dara sango kana bi wana mai san ke jiru kana wonni tin kam khabira namni kenya ubadda amma garu mo yaw jirti male opinion qabso bisma oromo galmange siyada jaw abadan gurra ke sabafadda har as abdin kan jiratu ka ummata kenya kero kenya red yo kero de nyebat yo ka umman oromo jabat yo ayyun oromo dage tarsimona yo masakamne opinion mesha qabso oromo taate faida fayyada de mudandis amma fayyada yit fakenya hogga dangar anutulan hogga opinion amma jiratu amma kun jiratu polisi oromo milisi oromo akka fayyada ummata kenya kira kiri sunu gargar so wan isan kaisa wayini lubut nu gargar garu wayit numbas ka wayit tibanu yonu tijabanne demne bo garu wani hafu ka to wajiro oromo kaisa oh an ko ofti oromo karan anje ko ofti oromo da taw kaba ara ko faatu oromo bilisumma ba su kaba jawar ma makaleni farfama arra kai sarra farfama wadu be mila sakaru kaba hell no taw kaba ko namni narra sappi sayo du be hakkan daw bin kaba gazan fe adda kan du bin kaba sigale namni kale gota bible kimate arrewani ko durome dunyo mudande namni kale itti abdatan galu dande darren kale dina jala figu hire argate goto muda dande namni kale dina tajajile jijjiram ummata kaysa dufun akka ummata tas dufu goda sen mo tenya kaysa jabudan qabso denya warri jare bar warra garin generalo to ratu etu hogga argan rabbi no gadam mai ummata trufi oh kale achi turte achi debi jenne no manegeni ya kiya takaleti sidise arra na tajajil tadabarte gundo tahte guddo ja oromo gamay ma amma si wataate wan gari isan dalagan harka daw fi degaru wan hamdu isan dalagan harkan daw yo dan den karra tolchu karra debisu yo di dan mo karra ramaisu wanni wayane ni namni genjen be kudan dawjira namu amma boda opinion jirtus dina tajajilun dan daisu opinion harea sorri jarrachu barbadu amma boda wanti opinion jam jechun tultulan dinni afufe ummata kenya tin sama oromia kay sinjira hiren bitaman oromia dina itin ditu itin samu injira amma boda dabni kamiyu biti beti hada duba jira humni beti ma duba jira
Amerikaan opinion biraatiin jaarradhe hoo jette Faransaayiniin jaarradhe hoo jette amma booda zabanni alagaan tuubboo Oromiyaatti dhaabee tuubboo Oromoo Oromiyaatti dhaabee Oromiyaa ittiin saamu cufatee jira. It's impossible jechuudha. Kanaaf kana bifa sanii ilaaluudhaa gaafii dhufee OMN akka miidiyaatti dhaabota jiran kana maa walitti hin finne carraa inni kopheen nurra dhume hedduu carraa inni. Kanaaf Oromoo an waaniin danda'u sinitti hima waaniin godhuu danda'u sinitti hima ni yaala yoo milkaa'e milkii waliin agarra yoo milkoo'e namooti dhiibna. Dura akka dhufnetti waan akkanaa yaala ture sisaa ibsaa tokko hayyuu guddaa umrii isaa guutuu jaarmootuma siyaasaa adda ciisan kana walitti osoo jiru ilmi booda akrame warra isa kana hoggaa eegallu wanni ilaalle maali political incentive takkaahu dantaa jiru jijjiiruu qabna hoggansa kana jijjiiruu akka dadhabu taate hoggansa murnootaa kana jijjiiruu akka dadhabu taate ummata isaan addaan hiiranii qircatanii nyaatan kana qabsoota jalaa laamshan san kana jijjiiruu qabna jedhe ummat yeroo mukaafte jirti mataa dadhabne miila walii hiina jedhe ummata keenya irratti tooftaalee adda addaatti biyya keessaas biyya alaatti irratti duula cimaa hubannoo isaa kaasuu hamilee isaa kaasuudha gabaa chirichaaroo murnoonni ittiin deeman san jalaa cufne Oromoon jumlaa qofa bitachuu akka qabdu ummata keenya hubachiifne ummanni keenya sarara murni tokko odoo dhufe namni dilli kun hin dhufu abbaan fedhe odoo dhufe hin dhufamu endo namni arra abbaan gandaa tokko yoo dhufe taaziyaa miti jettiin Oromoon nama amantii nama oofu nama gandaan oofu nama murna kanaan oofu osoo nama gattaa'ee hogganaa tokko arrabse namni hundi ka'ee bara jaalatanii jibban Oromoon waan akkasii waan akka nuffitu akka jibbitu waan goone har'a biyya keessattis alattis nama waan tokkummaa dubbatu nama waan tokkummaa dalagu nama waan Oromoo fayyadaa hojjetu kan diinarratti dubbatu opiniyoo hojii jala hiriira Oromoon maaliif waan Oromoon jaalatu gabaa Oromoo santu gabaa tokkummaadha gabaa jumlaadha ta'e jechuudha. Ala kanatti sayyaan miila walii hiine miila dadhabnaan duwida walii hiine jaarmeeyoota hawaasa adda addaa keessattuu hawaasa jaaruudhaan addunyaa irratti mataan miila hidhamee fi duwida walii dhufe kana maal uuma beeyta yookaan morma jala isa wal qixxeessa yookaan fuut godhee firraa darbaa jechuudha. Amma wanni ta'u jiru qabsoon Oromoo biyya galtee ijoolleen dargaggeessi bakka hundaa bahuuni hoggansi qajeeluu dide fuuttee tufamee jira uummata keessa hoggansi waa hojjechuu danda'uu fi hojiidhaan agarsiisu uummataan fudhatama argataa jira. Kanaaf wanni nuti godhuu barbaannu ani waadaa isin galu ammas murni fedhe hojii hojjete ni deeggara kataa'ee dubbii odeessu gurraachifannee birayaan maaliifi ummanni Oromoos ta'e ummanni kun wareedhaan hin bilisoom hojiidhaan malee ummanni kan ibsa jannootiin hin bilisoom hojiidhaan tarsiimuudhaan masakamuudhaan malee kun immoo hojiin guddaan ittiin boonnu yoo jiraatu waggoota dabran kana keessatti ummanni keenya kan biyyaalaa ummata hojii dabra ummata gahee isaa dagalee qabsoodhaa ta'uusaa beekee dagalee ta'uudhaaf akka dhabbamu godhuu dandeenya ummata keenya kan biyya keessaatis eegee re'ee kabaluun kiyya jaalabaluun kiyya maaliin kiyya achii qaba bilisummaa helikoophteraan naa bita jee osoo hin taane bilisummaan isaa awwadaa'ee keessa akka jirtu bilisummaan isaa amboo keessaa dhufuu akka qabdu hogganaan isaa qaaqee akka jiru hogganaan isaa booran keessaa akka bahuu qabu qabalee isaa keessaa alaa osoo hin taane godhe jechuudha. Har'a Oromoon ganda hundatti hoggana qabdi fakkii tokko isin agarsiisa torban dabree hiriira jeequmsaa uumuu yaaltee wayyaaniin hunda isaa akka to'atee ijoollee teenya kararra naqe manguddoo Oromooti dargaggeessa Oromooti miseensa dhaaba tokkotti dillameti qabsoo tana fuuneeti murnoota harkaa fuunee qabsoo Oromoo akka ta'e Oromoon abbaa itti ta'e kanaaf wanni ilaala fakkeenyaaf gargaarsa uummatni keenya naannoo Somaaliitti irraa buqqaa'e jaarmee gargaarsa tokko biyya alaa biyya keessa hin qabnu ture garuu uummanni keenya ala eeguu gargaarsa alaa eeguu waan dhiiseef walirratti abdachuu waan eegaleef yeroo muraasa keessatti uummata dila san qubachiise maallaqa dila san walitti guuruu danda'e jechuudha. Kanaaf gaafiin amma dhufe kuni ani amma booda sa'a takka daqiiqaa takka murna walitti duudhaan hin balleessu. Sa'a takka yoo waltaanii dhufanii uummata keenya gargaaran naayis yoo kaanii akkuma wal nyaatanitti haa ta'anii uummanni Oromoo
Diina nyaachuutti biiziidhaan isin jaalatoma.